نوتولجي يا الله نسرد أنو ملكيسي كرانك تجالا الحمد لله akkuma jirtanitti nagafahni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu ilaallattoota kiyya ashamaa isin jedhe oromoo kiyya qaalii egaa hordoftoota yerroonni asin durna jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan guddaa isiniin jedha mallee laayik godhaa warroonni haaraa taatan immoo isin subscribe like share comment godhaa isiniin jedha galatoomaa galanni keessan guddaa asumaan like godhaa welcome hordoftoota kiyya okay mallee asumaan asaa isinitti guddisuu viidiyoon kiyya akkaataa lookeeshinii hiriyaa keenya yookaan nama beeknu irratti ergannu bootaa naannoo ni jirru yeroo rakkoon tokko dhufee yookaan rabbi rakkoo isinirraa haa qabu nama hundarraa iyyuu haa qabu nurraa haa qabu akkuma nageenyi jiru lolli jira akkuma nageenyi jiru illee rakkoon jira akkuma tolli jiru lolli jira jedhanii mammaakanii akkasii yeroo rakkoon tokko namarra gahe yookaan yoo waa hajaman tokko akkamitti nama kiyyaa nama beeku san bakka an jiru akka akkanatti namni sun akkamiin akkana qaqqabu kanaafuu iddoon beeku akkaataa lookeeshinii kanatti argan hin beeku yeroo san jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kanarra laalatii irraa baradhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaanillee yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti nama baay'ee ijoollee baay'ee rakkoon irra gahuun dhageessanii akkaataa lookeeshinii itti argan hin beeku jetti ijoolleen gariin hin beeku haaluma salphaadhaan nama dhibu. Kanaafuu anillee maaliif isiniin dabarsine namni hin beekne baay'ee jira irraa fayyadamu jedhee isiniin viidiyoo isinii qabadhee dhufe egaa gara viidiyootti dabarra irraa fayyadamaa sheer godhaa ijoolleen teennata keessumaa yeroo ammaa kana haarawaa dhufan biyya garaagaraa keessa jiran irraa fayyadamanii miidiyaa kanarratti namni hin dhageenye hin jiru yeroo rakkoon irra gahu ijoollee Duwaan keessatti ammallee Joordaan biyyoota garaagaraa keessatti yeroo rakkoon tokko irra gahu lookeeshinii san waan hin beekneef nama beekan irratti argatanii ani bakka sanii yoo ba'uu barbaadan hin beekani kanaafuu har'aa baratanii sheer godhaa fi dabarsaaf isiniin jedha. Egaa gara barumsa keenyatti dabarraa amma haaluma kana WhatsApp keessa seennee WhatsApp nama erguu fi nusan keessa seennee iddoo sagalee erganitti aanu kaameraadha. Isa kan isiniin mul'atu kun iddoo xiyyaa kan sagalee kaameraa iddoo tana tuqxan kun iddoo tana WhatsApp kaameraa cinaa jirtu tana tuqxanii kunoo na argitanii egaa hordoftoota kiyya dokument kaameraa gaalarii audio lookeeshin kan jedhu kana isa kana kun isiniin mul'ata dhaqanii yaada kun iddoo xiyyaa kan viidiyoo jalqaba hanga dhumaatitti dhageeffadhaa sirriitti ilaalati irraa baradhaa kana laallan sirriitti viidiyoo hanga dhumaa laaltanii jennaan wanni tokko mata duree isaa dubbistanii wanti sun dhugaa moo kijibaa jedhu addaan baafachuuf seentanii viidiyoo irratti harkistanii irra bahuu irraa osoo hin taane wanta mata duree dubbistisan baniitii hanga dhumaa dhageeffadhuutii wanta si fayyadu akkasitti irraa baratteettiniin itti fayyadamta irra ofii desillee hin galuu wanta sanillee yaanii sirriitti sii galuu hin danda'u yaanii keessa seentanii yoo baate wanta mata duree dubbistisan irraa fayyadamteetiniin hanga dhumaa viidiyoo caqasteetiniin akkasii sii galaa kanaafuu sheer godhaa dabarsaa fi warri beeytanii kan beekne baay'ee jira ijoolleen keenya keessumaa kan haarawaa dhufanillee baay'ee jira karakataa jiran ka duraanillee kan beekne baay'ee jira namni hundi ka beeku miti irra caalaan hedduun namaa hin beeku akkas godhanii jira kanaafuu irraa fayyadamanii namni hin beekne ka beeku immoo dabarsaa fi isiniin jedha baarakallaa fiikum isa kana argatitu ittanii lookeeshinii iddoo jettu tana kunoo egaa argattuu ittanii immoo haala kanaan isinii baasaa naannoo isin jirtan kun barreeffamaan baasaa anamma naannoo hin jiru baaseetiin hin jira bakka hin jiru kiiloomeetira hagam haga deemsisu kun hunda bakka hundaayyuu barreeffamni hin jira barreeffamni jira kiiloomeetira hangamii akka jedhu hundi asirra jira
haaluma kanaanii kun sheer bakka hojjettu sana kun xiyya kana laala isin mul'ata isin yaada sheer laftiin kun asirra jira barreeffamisiisa. Nu tolche yaa Allah nasridaan nu milkeessi karaan keetu caala. Alhamdulillahi. Kana gattu ittanii sheer gootanii bakka siitingii yoo isin geesse immoo off on ka jedhu off on gootanii eeyyama kennaa jechuudha. Akkuma kun WhatsAppii tokko yoo gadi buufne siitingii keessaa eeyyama kenni jedhu aappiin garagaraas yoo gadi buufne siitingii keessaa off godhe eeyyama kennu san isillee akkasuma yeroo haarawaatiif jechuudha. Haarawaa yeroo seentanii takka namaan erginame yoo ergitan akkas siitingii sanarra off gootanii sheer gootanii nama hiriyaa keessa seenutti lafuma jala waa barattan jechuudha. Gizima rakkoo tokko suquu waan san gizima itti hajamne soquu osoo hin taane ol kaayan malee ol kaanii fuudhanii jedhanii mammaakanii mire egaa anillee sumaa isinii mammaakee hordoftoota kiyya lafuma jala waa barachuu wayyaa yeroo jarjaraatiif yeroo haajaatiniin waan san fi soqurra lafuma jala baratanii jechuu wayyaa irraa fayyadama baradhaa warri beeytan dabarsa isiniin jedhetaniin jira. Sheer gootanii haaluma kana nama irratti ergitanii irraa fayyadamtanii isiniin jedhaa sheer godhaa dabarsaa fi baay'ee jira namoonni irraa fayyadamuu barbaadan irraa fayyadamanii haaluma salphaa kanaan viidiyoo jalqabarraa hanga dhumaa yoo ilaaltan haaluma salphaan barattanii YouTube channel kiyya Halima YouTube jedha warroonni barbaadanii barnoota hedduu irraa argattanii akkaataa moobaayilii guute seetingii itti sirreessan akkaataa majjaana so'aa itti hidhatanii biyyatti birrii xiqqaan daqiiqaan dheeraa ittiin haasayan akkaataa WhatsAppii imoo dileet godhan bakka takkatti asuma YouTube channel keessanitti argisiisa. YouTube channel kiyya warroonni irraa barachuu barbaadan barumsa baay'ee keessarraa argattu. Kan sarchii keessa seenee isinii barreessa. Halima Orootube haala kanaan sarchii yoo gootan kun isinii baya. Kana YouTubeen kiyya isa kana jechuudha. Jala seentanii viidiyoo isin fayyadu baay'ee jala argattanii faayidaa isinii qaba. YouTubeen isa kana sarchii yoo gootan yesuus isinii baya. Halima Orootube jedha. Akkasitti barnoota baay'ee irraa argattanii akkaataa isiniin jedhe isiniin jira. Akkaataa WhatsAppii fi imoo gisa tokkotti guruppii suuraa audio adda addaa dileet itti godhan gorsallee keessaa gorsa tokkollee keessaa irraa fayyadamtanii kanaafuu egaa hordoftoota kiyya irraa fayyadamaa isiniin jedha. Komentii jalatti wanna isiniin galii yoo jiraate immoo barreessa akkaataa ammallee pixxillaa tamnaanii yuutuubii fillafiitii kaayan yeroo wal dagatanii taniin viidiyoo gadi dhiisan osoo tamnaanii fillafiitii kaayamu irraan kaayee osoo irraan kaayee dagattanii gadhiiftan haaluma salphaa YouTube studio keessa seentanii taniin akkaataa irra itti kaa'attan kanallee gadi isinii seera. Ammallee warroonni Suudi Arabiyaa Jiddaa Makkaa Axaayif keessa jirtan odeeffannoo paaspoortii gatii hagamiin bayaa hangam tura warroonni barbaadan irraa fayyadamaa isiniin jedha. YouTubii kanallee isamaan jajjabeessaa guddisaa irraa fayyadamaa. Gatiin paaspoortii yeroo ammaa kana ji'uma kana keessa gatiin isaa hangamii hangam tura gatiin hangamiin asaddasamaa ka jedhu irraa fayyadamtanii barumsa baay'ee irraa argattanii YouTube channel kee jala seentan haala kanaan irraa fayyadama isiniin jedha. Hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayatti naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh hordoftoota kiyya.